السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدو قدا قبينيا بربداوي كان لمي تلمي في درمة الجو كايرون حرقي مقالاريات حواسني أرمودا لمي ليساني كان نانو صومالي ترى بقاني في درمة حالا قبيني سان الرجه موتمان أو فيديو راوان إسين هجو چايرتو أكا أرمان قدتي إسين داقي سفنا أكا نهور دفتن بكي أران دنجرتو لغت آفو جامتي غافو من خيني سوماليا را بوقان يرو بوليدين دنيا چالتو ساني كنتيبا مغالا لغت آفو تاتي جرتو خيستي لافتانا مت خيني خبقتو تاتي كنيتي من دبسدي اسيبي غمس جدو الرجاري من خنا جاري اكادان التجاره من نخن نمتكوف كاري دبافيشن وليغلا خاصي جاري من دبلا ما بشنتمي في جهمو كنا وكبرا خجر وجين غرمنا دبسدي علماء تينيا شي ادم تولافان بكا امني خينيا على غلانيت بكا امني خينيا اكو مسنغرتني تهمر رئيس خيسا نمني كمان تمني من تكو خيسا ولينغلوت بكيت تين ينجرو جاني مسجد الله باي خلنا ويا نرى دبره ينجرو ويا راتنا كمان اتهوا اني فرمني ولا وبلي في حساب خير مغالا رياض بولين حرم بينا ناجر بيادي رتوانا دوكم من انا جبا توي جانا كغاريتي كيرو ماسك كما بدي كل كيرو نككن دغري مالك اي بلدي خير مغالا رياض خيرون جولون حررجي خيرون حررجي كم جهاتمي جهافي ربجافي شنتم فرجوم كم جهاتمي جافي ربجافي شنتم كم جهاتمي جافي ربجافي شنتم كيروم مغالاريات نو ارجوم تيجان الله اكبر الله اكبر الله اكبر كمان خلاص دبر الرحيم اكو مغرت ورينا دور دبرجيتي كورين دي كرس اورمو حرم مغالاريات امه خينيا امه خينيا دي كابينيا سانيتلا درتي دوا به غيرمچو راواسي ولد دفنه اكا كيروتي وماچي سان اكا ادانو غدان اگرتي اكا اتغافتما واي دي كوريتنا تو خي وجين اكا خيغله هما جهابي بجهابي شنتم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كيرو راجرات مان اورمودا تكتهاني يو حركي غرتي مداي اجلي بوچي يو اجي بوچي حركي راهيتي المان اورمو بتا بهاديتي كابا كبتي توكوتهان الحمد لله قالت ربي قلتنا بكجر وانتتي يروتنا نغور فالحمد لله ينتتي انتم بلسمارا حقني اورمو ديني اورمو توكو غرتي علمي ديني سا توكو غا نكبه تعرف الدنيا خيستي اورمون اكجرتي ولي هذا داجرتي زمان خنا جرنا بيخا كوني ولا يساتي ولا كانت الرئيسة وري قفا ستي أفه مسكوتس خود قلا المسكوتس وريسا وري سبيلا أرجع هو سبيلا أسيمو خاصي سبيلا مسكوتس كان الرابع فتني لفسالات لفتسا سمين تورا Kampung kita rasa male, arawa mahasa ungkap benda kemajuran. Anak gefoto tapi dawat wata kayaknya gatu. Benda itu kamnebi, umat kayaknya lebih fasihazati wayan entaba jaya barat tabat berada abcu. Bisa nangkenya adani nuti nyaju dabu, bisa anggar-garu dabu anggar umat itu mangge isam kudu finfinne galcine kana dama galcine bakati gonu taru madam. Galan ne kayak biasa. Banyak nabi demo. Gemacu orang mau nak nanti boleh tufun dulu. Nuti kawan arad alam net. Si boleh kau mani jiran. Ammo manni hawasni malaka sani basani dekillen tawasa biti mijo inde tamutumma diyenne malaka sani timbira rakkate hawasni jarar. Akkanatti israaf ta'e ganna qabee hafee rabbi isinitti agarsiisu arga. Gaafa dura ulaa abbaa afur gisee irraa buqqifatan dhaynee kantiibaa magaalaa tanaa dubbisnee bulchiinsa dubbisnee warra dirigiti warra gargaarsaa dubbisnee biraa deemnee ulaan afur irraa buqqaate osoo uummanni ulaa irraa hin guurranne malatti godhaa jenneen akkatti guutuu irraa guurratanii fixan jechuudha warra akka waan namni kontaraata fudhatee irraa guuree fixee koottaa laala amma jalli kun akkaataan itti ijaarame waan ajaa'iba isinii ta'u
بياخو قبطاني سنجنة wanni nafiti gargaarsa lammiiti gargaarsa lammiidhaaf boonsan saniifi bakka tana dhufe ati dandee inshallah waan hin danda'u takkaan haga lubburraa kaasee garteeti qabeenya bira dabri haga lubbuutti nuti kairoo riyaad arrastaan burus tanan gartee osisaan beemuudhaan jiran isaan beelawanii jiran nuti gallee rafnu kanaafuu gara torbaatti galanni qabilisummaa ta'uu siin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata keenya kan bahaa kan dhiyaa jirtan biyya keenya keessatti hawaasni wal gargaaruun waliif dirmachuun akkuma qalbii tanallee nama gammachiisu keessillee nama gammadu wanni garaa nama gubuus takka jira. Waan garaa nama gubuus noggaa deemnu hawaasa keenya keessatti nuti hanga dandeenyu bakka deemnutti ilaallee hawaasa keenya bakka rakkoon jirtu sagalee taanaaf jennee tattaafachaa jirra. Garuu waan garaa nama gubuus tokko laga xaafoodhatti mana gara 200 fi walii haa ta'u kaasee jaarre kun hanga ammaa sana nam tokko kan jiru akkuma isin argitan dadarratti hawaasni keenya akkatti rakkatu jiru agartan bunnoo baddaleetti hawaasni keenya akkatti rakkatu jiru agartan meeqa bunnoo baddaleelee na hafu manni kun kajaarame warra akka dadarsaniiti arraan tana manni kun akkuma isin argitan kun ulaa isaatis maallaqa uummanni keenya biyya namaa kuulii dalaganii waan kana as ijaaruu danda'an uummata keenyaaf namni walii dhiiguu qaba jaani. Walii dhiiguu qaba jedhee sumni isaa walii coree biraa rakkatee as ergee yookaan biyya keessaa namoota waan qabu baasee as godhu kun maali? Amma dhugaa isin dubban abbootii qabeenya manaa keessaa qarshii miliyoonaan dhangalaafaa. Keessan eedoo hin kennine deemuu qabdanii lammii keessan bira dhaabbadhaa rakkoon iddoo rakkootirra jireenya rakkootu jaala iddoo rakkoo ta'eenye jireenya rakkoo furuu qabnaa yaada jechuun qabaa galatooma. Garsa lammiidhaaf jiru affeeramee kan dhufe. Uummata jechuudha. Mootummaan tokko mootummaa haa ta'u yoo uummanni isaa mootummaa isii godhe. Maal jechuudha yeroo uummanni keenya ala rakkatu kun akkana ta'u kun maaltu isin dhaga'ame laalee laala hedduu garaan nu gubate mana kana irra hedduu isaa akkuma isin argitan kana qorqorroon irraa guuramte hulaan irraa guuramte manni wanni takkallee irra hin jiru mana kana hulaatti goone korneesatti goone waan tasaatti goone mana isin argitan kana bifa bareedaan itti qophoofne uummanni keenya fi'ineetuma finnee uummanni keenya keessa taa'ee haaraa fudhatu. Harargeeti qayyoo naannoo Har'aan tana garuu waan dhiiga garan nama yaa'u wanni hawaasni keenya keessatti laffeessan bakka argachuu dhabuun hawaasni tokko walii dhiigee bakka argachuu dhabuun waan akkaan garaa nama belbelchatirraa akka qaama mootummaattis akka hawaasa keenya waan kana daawwatuttis laalaadhaa wanti tun maal fakkaatti hiikkaan sii maali maaliif hawaasni ala rakkatu jiru san rakkoo san keessatti haafuu ja'amee maaliin itti argachuuf maaliin ta'uuf akkam ta'uuf harargee dhamarmayiruun harargee kum jahatamii jahaa fi dhibba jahaa fi shantam farjoomuudhaan kum jahatamii jahaa fi dhibba jahaa fi shantam kum jahatamii jahaa fi dhibba jahaa fi shantam Kairoon magaalaa Riyaad nu arjoomte yaan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar akkuma gartee warri na dura dabre jeetti koreen deeggarsa Oromoo Harargee magaalaa Riyaad uummata keenya qabeenya isaaniitirraa gartee duwwaa bahee dirmachuudhaaf asii walitti dhufne akka Kairootti gumaachi isaan akka